akkuma suuraa irratti argitan kana wanti kun dhugaadhamoo soba kan jedhu baay'inaan komentii jalatti reenaa barraa jira. Egaa obboloota kun wanti isin beekuu qabdanii yeroo baay'ee jechuudha. Kun suurri qanabaramaadha. Zimbiloo TikTok irratti ni qanabaramaa jechuudha. Araboota fakkaatee suura wantoota adda addaatiin ni qanabarama. Garuu inni kun immoo masiriitti eerumtee masiriidha malee araba qulqulluu miti jechuudha. Inni kun anasii gaditti argitan kun arabaa miti. Misrii akkasuma indii waan akkasiiti malee araboonni qulqulluun akkasumas immoo madaamin jiraattee dhuguma dubbachuu fi dhuguma madaamin mana keessa jiraattee sararatanyaa fuudhan soba waan akkana kun waan soba ta'eedha waan ta'eef Zimbiloo ani arabni ndom fuudhuu dhiisitu dhugaa dubbachuuf garuu itti nin jedha arabni qulqulluun jechuudha. Arabni qulqulluun sararatanyaa fuudhee wajjin hin jiraatu. Siniif agaluu waan akkana kun shamarra kafuun jirtu akka jirtanitti nagaan waaqessin waayyeetu har'a maaliifan dhufee waan baay'ee tokko na caabe suurawwan kun anirra mixattii tana jala galeetan ilaalee jechuudha. Jala galee yoo ilaalu suurri hundi akkanatti qaqqanabaramaadha araboota wajjin wal fakkeessitee jechuudha. Fakkeessuudha malee kun isa dhugaa miti dhugaan dada akkuma argaa jirtanii. Kanaafiyyuu namoota akkasii hin jiru kan araba osoo hin taane bingaaliiwwan akkanaatitti kan biyya arbaa kanatti itti diyaarii godhatan ni jiru baay'inaan jechuudha biyyaanti. Haa ta'u malee immoo isheen kun immoo qanibiriidha jechuudha. Qanibiriidha akkuma argaa jirtanii hin qanabaramaa TikTok irratti ni beektu baay'een keessanii. Ishee wadaminaa isiniin jechuudha dhuguma isinitti fakkaatinii dhuguma hin fakkaatin jechuu kiyya. So kanaafiyyuu waan hundumti wanti warqii fakkaatu hundi warqii miti jedhu miti. Kanaafiyyuu wanti qanabaru hundi sheeppii har'a dhugaa dubbachuuf beektanii ni beektu waan miidiyaa kanarra jiru hundi isaa fakkaataadha malee dhugaan biyyaansi yoo xiqqaate xiqqoodha. Kanaafiyyuu akkasitti fudhachuu qabdu. Waan miidiyaa kanarra jiru dhugaa dubbachuuf fakkeessuudha malee ni beektu miti dhugaan baay'inaan xiqqootu jira. Kanaafiyyuu waa hundi akka dhugaa isinitti fakkaanne wanni miidiyaa irra jiru hundi akka dhugaa isinitti fakkaanne isiniin jechuu barbaadanii so waan akkasiiti. Kun immoo mixattiin qanibiriidha malee fuudhatee miti. Akka arabaatiin wal fakkeessitee ulfa waan akkasii kun qanibaariidha jechuudha. Isinii agaruu so waan akkasiiti araboota waan akkasiiti isiniin jedha malee araboonni indahum dhuguma madaamiin mana keessa jiraattee sararatanyaa fuudhee wajjin hin jiraatan hin amanu waan akkana kana. Yaa ta'u malee araba qulqulluu hin taane wantoonni indoota bingaalee waan akkasii kana akka beeksisanii baay'inaan habashaan keenya irree kan itti eerumtu musliimota ta'e immoo kanumatti uffatanii wal fuudhu malee arabaa jaarsa qabaatee sararatanyaa fuudhuu miti jechuudha. Kanaafuu kun akkanatti isiniif yaagalu isiniin jechuun jaalladha. So inni dabalataan immoo yeroo baay'ee ijoolleen keenya wanti miidiyaa irra jiru kun wanti haasa'amu kun dhugaa itti fakkaata. Garuu immoo adda baafachuun dirqama jechuudha. Adda baafachuun dirqama. Wanti haasa'amu hundi dhugaa isinitti fakkaatin. Namni tokko argachuudhaaf jecha dhugaa dubbachuuf diraamaa gaafa hojjetan argitanii miti. Diraamaa gaafa argachuuf jecha ani beektee hojiidha waan ta'eef irratti hundaa'e waan himimmaan nama boofisni boo'icha hin qabne akkamitti akka boo'anii akka itti biqaa irqirfatanii akkuma waan dhugaatitti fakkeessan hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti isiniif galu isiniin jedha. So kanaaf waan namni hunduu ijoollee baay'een dhugaa dubbachuu fi amma fakkeenyaaf waa'ee bishaan keemikaalii yoo akkasumas immoo wanta adda itti dabalamee hamee dhufaa jira jedhe irratti dhugaadha inni maaliif ijoollee baay'een na gaafatanii turan komentii jalatti yoo viidiyoo kana kan dhaggeeffattan ta'e bishaan suni bishaan irraan adda maal keessaatu jechuudha. Indaalachaa keessatti bishaan sun bishaan indaalachaadha keessa isaatti bishaan qulqulluunii fi bishaan daalachaan ni beeksisaa miti. Amma fakkeenyaaf bishaan garagaraa jechuudha. Bishaan nuusuu fi bishaan qulqulluun
sikitti addaatu fi tokko hunduyyuu garaagarummaa qabaa jechuudha. Kanaafuu bishaan akkasitti irraa of eeggannoo godhaa dabalataan warreen viidiyoo kan dhaggeeffatanii koomentii jalatti waan naa barraa'ee fi jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Wanti hundumtuuyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee waan sodaachisaadha. Namoota baay'ee waan fixeef kanaaf of eeggannoo godhaa. Wanti hundi of eeggannoo barbaachisa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaafuu namni miidiyaa fayyadamu tokko waan tokko adda baafachuun dirqamsaati beektanii akkuma laaltanii wanti miidiyaarraa dhugaadha osoo jechuun taane miidiyaarraa waan baratte san immoo beektee hiikachuun ati dhugoomsa akka barumsa ta'uufi jechuudha. Waan akkasiiti obboloota koo waan akkasiiti gaafii dabalataa gaafii na gaafattan irratti immoo waan dagadhee koomentii keessa isiniifan deebisa. Warreen gaafii na gaafattanii turtanii biizii waan ta'eef koomentii keessan irra dubbisee isiniin deebisnee keessattuu dabalataan immoo warreen jara kana na gaafattanii baay'ee isheen abaaboo qabattee jirtu dhugaadha. Misiriidha. Sooni beektu Misirii biyyoota garaagaraa jechuudha. Biyyoota biyya biraatii Misiroota Zimbiyoo Araboota fakkaatu kaa'ee deebi'ee immoo keessattuu warreen baay'inaan waan akkanaa kana fiddan dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Waa'ee Araboota kanaa ግን ቀነባሬ ቲክቶክ irratti jechuudha. Qanabbaaree TikTok irratti amma fakkeenyaaf Araboonni illee TikTok ni fayyadamu. Waan akka namoonni ceeyyosu hundi akka jirutti TikTok hidifniin isa Araboota walitti qanabbartee jirti jechuudha. Una qanabbariidha malee waan kun kan gwaanditti kun soba isinii galee malee madaami teerumsiisee madaami fuusisee waan akkasii kun dhugaa miti. Ana akkasiin jira obboloota koo kanuma gaafii keessan guyyaa na gaafattanii baay'inaan waa'ee jara kanaan na gaafattanii turtanii waan akkana kanaan dubaafadhaa wanti miidiyaa irra jiru kun hundi wanti haasa'amu kun hundi dhugaa miti. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko amma fakkeenyaaf ani amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf waa'ee piraangii kan namoonni baay'een boo'ichaan ni beektu. Dhugaan yoo amma dhugumti jirtu yoo dhugumaa yoo soo ta'e so piraangii natti fakkaata malee wanti miidiyaa kanarraa dhugaa wanti natti fakkaatu akka illee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf qaatan dhugaa kanaayyuu dhugumaa yoo soo ta'e namni amma dhugaa dubbachuuf piraangii jedhee awwal boochisu kan maal wal godhu ni argitu asirratti garuu immoo beektanii soba natti fakkaata. Maaliif yeroo hunda piraangii deebi'anii piraangii waan jedhanii wanti dhugaan fi sobtuu yoo adda ba'uun irraa beektee ulfaata ta'ee jira. Inni akkasiin jedha warreen gaafii kanas na gaafattanii sumarraan gaafiin keessan isiniif deebi'ee jira. Yaa ta'u malee miidiyaa kanarra waan nuti ilaalta waan nuti argitan hundi dhugaa akkasinitti fakkaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa laayikii subscribe gochuun dagatinaa. Baay'inaan immoo guddaan isin galateeffadha. Ijoolleen laayikii koomentii gootanii na jajjabeessaa jirtan galatooma ulfaadha.